Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattan baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa nagaa kootirraan aansee warroonni keessattuyyuu viidiyoo kana sheer godhuudhaan laayikii godhuudhaan na jajjabeessaa jirtan guddaa isaa galatoomadha. Warroonni immoo saanduqa koomentii jalatti yaada keessan naa teechisaa jirtanillee galatooman isiniin jechaatu jira keessattuu yaada naaf qabdaniif ilaalcha anaaf qabdan baay'ee jenna jajjabeessaa jirtanii hedduu tokko galatooma. Gamanumaan immoo warroonni chaayinaa laayyaantu asallaatti faarawaa taatan waggaa irratti sabiskiraayibii godhumaatii koo ta'uun dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas yaadas qeeqas waggaa qabaattan immoo mallee saanduqni koomentii isaa 24 banaadha. Welcome isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a gaafii koomentiitii gaafii nani qabadde dhufee keessattuu waa'ee ijaarsa manaatii fi waa'ee qorqoorroo na gaafatanii akkasuma immoo gaafiiwwan baay'een ni jira tartiibanii nan deebisaa egaa bootan deema kanarraa kan ka'edha jechuudha. Kanan gaafii isin jalaa xiqqootu tursiisuu danda'e dhiifama naa godha. Ani baay'izawwee amala koo keessatti gaafii nama gaafadhee namni tanaan durallee viidiyoo koo keessatti yeroo baay'een dubbadha dafeetan deebii namarraa barbaada. Kana kan ta'eef anillee deebii namaa haaluma kam keessayyuu dhaabbadhee deebii namaa deebisuuf ittiin dirqaman isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuyyuu hoggaan isin jalaallee bubbuleeraa dhiifama naaf godhaayi. Karuma gaafii gaafatameet itti deemeta yaadni kun maal achi keessatti wantoota baay'ee ka'uu danda'a waan ta'eef viidiyoo isinittiin dheeressu isiniin jechuun jaaladha. Gaafii obboleettiin koo tokko maallaan jettee ayyuu koo mana ijaaruuf karoora qabadde inshaallah ji'a tokkoon booda muka naaf qopheessaa jiru. Mana luukii 42 ol kaasee dhaabuuf meeqa na barbaachisa laata? Jireenyi biyya keenyaa sodaachisaadha. Anaan jetteetoo jirti. Abshiris hin jedha obboleettii koo. Homaa tokko hin sodaatini. Ati itti kutatte taanaan jireenya biyya keenyaa dhugaa dubbachuuf keessattuu amma jireenya ol ilma namaa kan sodaachisaa jiru. Gaafuma bariitee har'a bullee kan jedhamurra jechuudha. Sadarkaa akkanaatirra geenyetoo jirra. Jireenya osoo hin ta'in kan sodaattu nageenya biyya keenyati. Hundi keessanuu akka amantii keessaniitiin waaqayyo akka nageenya nu buusu waa'ee biyya keenyaati kan baay'ee nama sodaachisu malee jireenyi si sodaachisisiin jechuun jaaladha. Already qaala'iinsi jireenyaa ilma namaa mataa gubbaarradha kan jiru. Kuni beekamaadha jechuudha. Miti mana ijaarsaa miti yeroo kana keessa. Wantootuma xixiqqoodhaa bitanii fayyadamuun baay'ee ulfaataadha. Yeroo bakka bulteetu ganama barii arguufuyyuu yeroo sodaachisaa ta'e keessa jira jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko yeroo darbee gammannee turree nageenya nu bu'ee jennee wantoota baay'ee wanni jenneetoo jirra. Amma immoo waan abdii nama kutachiisu baay'een jira jechuudha. Biyya keenya keessa wantoonni liga socho'aatoo jiru. Egaa rabbiin nagaan waa godhu uummanni bakka jirutti baay'ee hiphina rakkina gadadoo wantoota adda addaa keessadha kan jiru jechuudha. Egaa baay'ee ulfaata. Wanti biyya keenya keessa jiru amma ni jirra boru dhabamuu dandeenya kan jedhamudha jechuudha. Baay'ee ulfaachaa jira. Qaala'iinsi jireenyaa akkuma jirutti ta'ee qaala'iinsa jireenyati ol ilma namaa kan sodaachisaa jiru. Maanguddoo hin jedhu, dargaggeessa hin jedhu, dargaggeettii hin jedhu, durba hin jedhu, dhiira hin jedhu kan sodaachisaa jiru waa'ee nageenyatiidha. Ilmi namaa amma waa'ee qaala'iinsa jireenyatu dagate haasa'uudhayyuu dhiiseera dhugaa dubbachuu fi waa'ee jireenyaa qofaadha. Wanti nageenyaa qofaadha ilmi namaa kan baay'ee sodaachatu jiru. Egaa amma immoo inumaa baay'ee abaasaa deemaa jira jechuudha kallattii adda addaatiin. Yoo amma akkana taa'ameetoo haasa'amu dhugaan isiniin jedha. Amma viidiyoo kana isinii waraabee booda waan ta'amu hin beekamu jechuudha. Yeroo kana keessa jirra baay'ee ulfaataadha. Rabbi immoo waan godhu hin beeku. Egaa isa waa'ee gaafii keettan deebi'a. Waa'ee biyya keenyaa baay'ee nama sodaachisa jennaanidha. Kanaan dubbadde. Baay'ee amma maal seetee wantoonni hunduu dhugaa dubbachuuf amma odoon qarshii kana amma ani qarshii kuma luukii 42 kana ijaaruudhaaf qarshii 400 sigaa odoon jedhee 50,100 dabaluu danda'a jechuudha hojjetaan. Sababbiin isaa amma muka takkatti anamma mana mukaan hin ijaarree asallaa keessatti naannoo Arsiitti baay'inaan mukaan ijaaru akkuma beekame mukni kan dhaabdu malee kanchii jedhamee kan dhaabamu malee kan shanashanameetti naqamuyyuu muka xiqqaa miti. Egaa kan muka keessan dhoqqeen kan maarigamu waan ta'eef jechuudha.
ati tariitii muka kana dhaabbatan kan xindii gimmaasharra kan dhaabate bituu dandeessa amma achi muka bitamee miti jechuudha mana kana ijaaruuf luukii 42 jechuun guddaadha baay'ee guddaadha guddaa jedhee afaan dubbatu kan osoo hin ta'in guddaadha kanaafuyyuu muka ati amma muka dhaabbataadha jechuudha kan bituu qabdu achirratti gammateeti ka warroonni beeku kan bituu qabanii baarjaa fi naga kanaan argattasiin jedheeto tilmaamuun baay'ee na rakkisa yoo karaa hojjetaatii fi karaa mismaarii karaa qorqorrootti deebi'e asuma waa'ee qorqorrootti illee gaafatamee tan jira waan an ta'eef iyyuu jechuudha yoon deebi'e egaa ka amma mismaarii takkittiin baay'ee mismaarii kiiloo takkitti hoggaan jedhu bar firee 10 firee 20 of keessatti hin baattu sababbiin isaa baay'ee ulfaata waan ta'eef iyyuu 200 waan akkasiitidha amma kan jiru jechuudha. Egaa ka 200 rakkasa jechuu dandeessa. Xiqqishii wayiitu keessa jira jechuudha. Kiiloo keessa ofiifan biteetu arge ani ka mana hojiitii jedhee yeroo darbe viidiyoo waraabatan ture jechuudha. Mana hojii kana ijaaratu ture yeroo san sibirtoonni qarshii 2,200 ture. Amma mooyyuu gaddeebi'ee ilaala. Gabaan dhaabataa miti. Amma fakkeenyaaf waa'ee sibirtoo hoggaan isinitti kan gizee san ani ijaare 2,400 kanan bitu 1,600 gaddeebi'eetoo jira jechuudha. Sibirtoon torbee kana keessa gaddeebi'eetoo jira. Haalli gabaa dhaabbataa miti. Muka fakkeenyaaf ani yeroo san muka qaqalloo kanan bite 250 200 baay'ee qaqalloodha jechuudha. Mukni akkana deemtu. Waraajii kan jedhamu tokko xiqqoo fufurdaadha malee. Haga kana mukni takkittiin haga kanaan deemti. Ati kan muka bichaadhaan ijaartu eessa deemuu danda'a. Isa garuu waa'ee mukaa biteetoo waan hin beeknee fi qorqorroon amma 620 600 kan 500 illee ni jira jechuudha. Garuu yeroo baay'ee namni kan ittiin ijaaratu jiru kan 600 kana tokkoffaa lammaffaa haga sadaffaa jira. Baay'izawwee lammaffaanuu ati ijaarte taanan as keessatti waan an dubbachuu qabu jechuudha. Obboleewwan hordoftoonni chaayinaa laayyaantu asalla. Amma kanatti ijaarradheetan boru daldaleetoo ijaarradha jechuu hin dandeessu. Mana jechuun ofumaafuu bu'uura ilma namaa waan ta'eef gatii guddaa aarsaa guddaa kan nama gaafatu jiraate taanan manaadha. As keessatti mana amma fakkeenyaaf anamma filannoo sii kenna laal kan 620 argatta 20 kursii bu'uu danda'a jechuudha qorqorroo argatta 600 ni bitta. 600 qorqorroo bittu kana kan 500 immoo ni jira laal as keessatti ammaaf birri 100 takkitti irra deemtu sanii jettee ammaaf kan 500 kana ijaaritan borumooyyuu hojjechaa kan caaluun argadha jechuu irratti baay'ee ulfaata. Manarratti of eeggannoo godha. Dhugaan isiniin jedha. An ofii kiyya waa'ee kootan isinitti hima. Anama fakkeenyaaf yeroo duraa ture manni nama keessa jiru kun jechuudha eeggaa ijaaramu. Ani fuulduratti mana achumarratti jechuudha. Yaanni koo achirratti ilaala achirratti ijaaruudhaaf waan an barbaadeef ani mana kana luukii 10 bichaa bootuma naaf qabee haxiriin itti xiramee bootaadhaan naaf haa ta'u luukii 10 bichaa ijaara. Ani mana guddaan ijaara. Luukii 42 waan akkasii deebisee tommoyyuu diizaayinii waan adda addaatiin ijaara jedheetiin itti dubbadhe. Mucaan hojjetellee firaadha. Warri hojjisiisullee kaamaatidha waan ta'aniifu teessee ofii ishiitii haa hojjisiifattu. Mana kanaafuyyuu amma yoo galtillee tamboqadha kan jettu nuti luukii 22 haa ijaarru jedhanii ofii isaaniitiin wal mari'atanii kwaalitiidhaan mana jechuudha duubaa fuuldura doosinitti argisiisee manni tun kwaalitiidhaan ijaaramte. Ol fageenyi xaaraa isaatu iyyuu jechuudha baay'ee nama dinqisiisa. Lafa Adaamaa keessatti lafa ho'aa kana keessatti manni kun baay'ee qorra. Dhugaan isiniin jedha. Ani sila akka maal luukii 10 maaliif kana mara nagaafattanii waan akkasiin jedhan garuu qarshii erguun dhiibne. Edaasaan xaarumti isaatu eessa ol fagaatetidha kan ijaaran jechuudha. Bareechanii yoo barbaadde taateessu yoo barbaadde immoo itti fuftee haa ijaarrattu jedhanii amma achi keessadhaan kanan jiraadhu. Achi keessadha ergan galeellee kanuma isinitti himeedha ani kaa yeroo baay'ee dubbachaa tan jira. Yeroo hunda waa'ee kookaasoo osoo hin taane karaa biraatti mana ijaarrachuu jedha waan ta'eef mana san keessan jira. Cinaatti garuu mana hojii ijaar manumti hojii kun laal luukii 22 ijaarame kana mana hojiidhaa luukii 8 ijaare kanatti irra fixe. Luukii 8 kanatti irra fixe. Yeroo san garuu birriin kan hagganaan luukii 8 irratti fixe kanaaf finne dhugaan isiniin jedha. Mana hojiitii kanan ijaare luukii 8dha jechuudha. Akka
wanta inni itti galcha jedhee tanan yeroo darbe viidiyoo irratti hojjetee ture san keessatti jechuudha. Wanni amma argatte boru deebiteen argattu. Kanaafuyyuu achi teessee obboleettiin kun erga luukii 42 ijaaruu barbaadde waan kwaalitii ta'e. Birriin kun amma kanatu si gaa'idhee sitti himuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ani kaleessa muka 200 250 300 nan bitee galche wanni takkitti waraajii takkitti jechuudha. Amma immoo yoo ati bitu qannasuu danda'a. Akkuma qorqoorroo kana laa. Qorqoorroo nama fakkeenyaaf gadi deebi'ee jira gadi 500 argachuu dandeessa 600 argachuu dandeessa. 20 irraa bu'ee 50 irraa bu'a waan akkasii kan. Amma sibirtoo gizeen fudhadhe sibirtoon yeroo ani bitu 2,200 ture. Amma 2,600 ta'ee jira laal. Kanaafuyyuu gabaan biyya keessaa dhaabbataa miti. Deebisee immoo guyyaa guyyaadhaan wanni dabalu jira guyyaa guyyaadhaan wanni irra ture. Fakkeenyaaf amma waa'ee mana ijaarsaa gubbaa irratti dhaabbataa miti. Guyyaa guyyaadhaan dabalaa hin deemu. Sababbiin isaa wanni mana waan mana xiqqaa bichaa miti. Piroojeektii adda addaatitti ijaaramaa jira. Warshaalee adda addaatitti ijaaramaa jira. Daldalli kun kan biyya keessaa qofa odoo hin ta'in biyya alaatiin wal qabatee warroonni alaa galanii warshaalee adda addaa ijaaran waan jiraniifu isaan wal qabatee gabaan isaanii wal qabatee yeroo wayii bu'aa yeroo wayii ol ka'a. Kanaafuyyuu ani mana kana irratti fixxeereetoo sitti muutti baay'ee natti ulfaata. Sababbiin isaa wanna irra dhaabbadhee ijaaree odoo nagaa odoo ta'e himuu hin danda'a. Kan akka qorqoorroo, kan akka mismaaraa, gatii bulukeetti mukaan inni ijaarre. Muka garuu waraajiin bite kan 300 bitetu jira, kan 200 bitetu jira, kan 250 bitetu jira jechuudha. Kanaafuyyuu ati immoo gaafa ijaartu ammallee irra deddeebiinatti hin ta'ini guutuu lafatti bituu qabdaati. Muka dhaabbateetoo jiru jechuudha. Warroonni maatii keetii ni beekanii muka dhaabbateetoo jiru bitta malee chirchaaroo bituun gonkumaayyuu siif fayyadu. Kan kanarraa hafe qorqoorroo 600 tokkoffaa bituu dandeessaa. Gadillee ni deema yeroo darbe 20 wajjin 50 wajjin ture amma garuu deebi'ee gaafa ati galchitutti immoo kana caalaa gad deebi'uu danda'a. Siin jechuun jaaladdaa ijaarrachuun hin oollee biyya ormaa teessanii waan gatii qabu ijaarraddaa. Galeetan akkana godha jechuun baay'izawwee waa baay'ee sitti hima. Gaafa laal gaafa galteetoo ijaartii fi achi teessee ijaartu garaagarummaan isaa gaafa mana ijaaruudhaaf si haasofsiisu si yaamani baasee sirraa ba'a. Gaafa waa bituu deemtu baasee sirraa ba'a. Wantoota baay'ee baasee sirraa ba'a. Garuu kuni hundi gaafa achi teessee ijaartu sirraa qannasa. Ganzaba namaatidha namni of eeggannoo godheetidha. Kan si hojjetu san kan itti deemu siin jechuu jaaladha. Kanarratti of eeggannoo godhaayi. Gatii waa'ee qorqoorroo na gaafatte obboleettiin kootillee qorqoorroon 400 illee ni jira. 450 illee ni jira. 500 illee ni jira. Kwaalitii 600 ni bitta. Kan 600 bittanii odoo fayyadamtanii gadi bu'uu danda'a. Amman dubbadde malee kan 600 sun 500tti gad deebi'uu danda'a. Gabaan baay'ee agasmaraa miti amma yeroo kana keessaa baay'ee xiqqoo waan nyaatamutu waddadaa jira malee wantoonni ittiin ijaaran agasmara baay'ee wanni jechaan jiru jechuudha. Gabaan jiddu galeessa ta'aa adeemaa jira akkuma isin jedhe biyya keenya rabbiin nagaa haa godhu malee egaa ka gatii qorqoorrootii fi gatii mana ijaarsaa kanumaan isin deebisuu danda'a. Warroonni gatii mismaarii gatii bulukeetti gatii sibirtoo guyyaa guyyaadhaan nutti mijeettan waggaa ta'e kana nagaafadhaa mukaan ijaaree waan hin beekneef muka bichaa kanaan bittee taga kana sigaa jedheetoo himuu hin danda'u. Isiniin jechuun jaaladdaa. Ammallee gaafii keessan warri qabdan waggaa jiraattan saanduqa koomentii jalatti naa teechisaayii. Gaafii keessan isiniifan deebisaa keessattuyyuu waa'ee yeroo keessatti wal qabatee haala jireenya biyya keessatti wal qabatee too isiniin jechuun jaaladdaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebi'u turtii gaarii naaf qabaadhaa. Bakka jirtatti nageenyi waaqayyo araarri gooftaa isiniif haa baay'atu.